Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota tokko YouTube marsi keessanuu bakka jirtanitti nagaan kiyya sinaa qaqqabu jenna. Egaa yeroo baay'ee sin jalaa badeen jira erga viidiyoo hojjechuu dhiisee gara torbee lamaamuu akkana tureen jira. Ayyuu teenya maa nu jalaa baddee maal taatee nu jalaa deemte eessa deemte namoonni garii immoo ayyuun ulfaa garaatti baatti jettu. Namoonni garii immoo ayyuun saayidoo irraa walii kanii jiru saayidoo wajjin walii kanii jiru. Maal taateetiin an jettu jarana anis immoo gaafii kana hadha isinii deebisuu dhufe namoota tokko wajjin immoo haasaan jiru discuss gochaan jiru saayidoon kiyyarree erga Yaman deeme gara ji'a lamaaf uumama ta'eedha inni sachi deeme bilbila jalaan gaasuu tekstiin aan deebisu wanta baay'eetu uumamaa jira haa ta'uti garuu anaa fi saayidoon walumaan jirra hanga ammaa wanta waliin hiikuu maal wanti jedhamu hin jiru. Garummoo haa ta'uti ani amma wanti yaadaa jiru maalda saati kanatti jaarsaaf jaartiin tokko hoo waliin jiraatan erga wal fuudhan erga mana waliin ijaarratan booda waliin jiraachuu qabu jedheen yaada. Akka beektanitti ani amma wanta baay'ee keessa jira jechuun inni achi deemee Sumayyaa barbaacha gara Yaman deemaa yeroo tokko gara Gondar deemaa amma immoo siriitu Sumayyaan Jarman deemuuf ijoollee ishee wajjin ashaaraa kennaa turte. Ganaa isheen Jarman deemti jedheen utuu gara biyyaa osoo deebiin osoo gara kiyyaa osoo deebiin gara Jarman deemuuf qophaa'ee jira jechuudha. Baay'ee wanni na ajaa'ibu maal akka ta'e beektu ani ayyuun gowwummaa kiyyatu as nageesse. Dubartiin hoo uumamtu ugaan sininja nama isin jaalattan osoo ta'in isin jaalatu isin afidu sinja maaliif seetan amma ani saayidoo jaalachuu kootirraa kan ka'e okaan na biran teenye okaan Sumayyaa biran deemne wannani saayidoo argadhe tokko illee hin jiru fakkeenyaaf yeroo hundaani Sumayyaa jedha gaaf tokko waliin teenye waliin haasofne wanna akkanaatu jira jennee waliin discuss koone wanna furree tokko illee hin jiru even akka jaarsaaf jaarsittu teenye waan waliin haasofne tokko illee hin jiru gaaf tokko anaaf inni akka jaarsaaf jaarsitti teenye haasofne maal hin beeku even amma viidiyoo kalecha gadhiisee irratti maal jedha Sumayyaa ayyuun fichii kaalchin ifataallo jedheen hoo ayyuullee hiikinaan jette inni karakkoon qabu jedheen soo kana jechuun ayyuun baaxaa qoyyiidha jechuudha ayyuun hoo dhabanii qofa ishii kan argatan hoo inni ishii argachuu baate teessee ishee eegduu wanni ishii fayyadu miti bakka jechuun hoo barbaadee ni hoo barbaadee waliin jiraata ishin jiru shaas jiraat soo ani maal yaade ani kana hunda maaliif akka walii kun hoo barbaadde gaafii maaf naan deessitu bakka kana walii kun barbaada jee maaliif ani sas jiru kiyya miidhaa ati waan Sumayyaan hiikisin jette faayyuu waan hiiktuuf hin qabu sababni isaa ani asitti ati gaafa isheen hiikisin jette ana na hiikte ani jiru akkamiin jiraadha jiru akkamis akka jiraatu feeta yeroo achi Yaman deemtu calliseen ta'a ani bar ugaan sinjaa wanna baay'een baadhee jira bar namni itti dhagaama jettee yaaddu maaliif yeroo gaafa ishuma barbaacha biyya keessa gaafa joortu ayyuu maaltu itti dhagaama maal keessa jirti jedhe anis garuma yaada kootiitti hin dhufa gaafa jiru kiyya jiraachuutti hin dhufa bakka hoonan barbaanne Sumayyaan hiikisin jettee ayyuu waan akkanaa jettee dubbachuudha malee hanga isheen hiikisin jettee eegdee ani hiikuu jechuun maal jechuudha. Sumayyaa ayyuullee hiikii hoonaan jette inni kan rakkoon qabu jettee yaada akkanaa dhiyeessitee jechuudha. Ani yaadni kee ifanaan taane ana akka maalitti na ilaalta akka hojjettu keetitti moo akka haadha manaa keetitti na ilaalaa jirta waan yaadaa jirtu wanta kanaa galaa ifatti naa galaa hin jiru. Namni hoo akkanatti ilaalu ayyuu situ akkana godhe daa'if naa jettu yeroo baay'ee ayyuu ilma godhiif yeroo sassi kabaja ande inni amma osoo hin dahin akkanatti nagatee hoo deeme an ilma godhadheen erga dahee booda manatti hafuneedhaan ani jiruu biraa jiraachuu hin danda'u deemee iddoo biraa jiraachuu hin danda'u dirqamni dubartiin nama tokko jaalattee waliin jiraachuu hin qabdu miidhamaa immoo jiraachuu hin barbaadu kana dubbiin. Ani amma yaada kee ifanaa gooytoo ayyuu waan akkanaati waan akkana ta'eef akkana soo baqaatis jiruu biraa akkana jiraadhu anis immoo ijoollee koo dhabee jiraachuuf danda'u waan akkanaati jedhe malee opportunity eeggachaa yeroo kee eeggachaa Sumayyaa ayyuun fichii kaalchifataatallo
ሃይ ለምን እንደዛ ይሆናል? ለምንድን እንደዛ የምታረገው እንዴ? እኔስ የነገ ህይወቴ ምንድነው? የነገ ህይወቴ ምን ይሆናል? ገና ለገና ishin waan sinjetteef qofa miti na bira dhufu kan qabdu duruma na beeksisuu qabdaani jiru akkasii keessa akka ba'uuf jiru san keessa akka dafee muradhuuf waan jiru natti himtee akkas diskas goonee waliin haasofne akkas gochuu qabna malee gana isheen sinjettiif ani immoo taa'een seeg asitti ani har'a dhufee boru dhufee jedheen akkanatti alaala mana eegaa akkasitti bakka jaalala keetiin akka miidhame osoo beektu waan akkanaan irratti murteessu jechuun kun baay'uma nama dhiba. Ani sitti meera bilbila illee na jalaa kaasaan jirtu tekstis na taasaan jirtu maal akka taate rabbuun taa beeku erga waan akkanaa jettee ka anis immoo gara kootitti hin deebi'a gara ofii kootitti hin deebi'a hanga ammaa miidhameera waan baay'ee ta'een jira garummoo na beeksisi waan akkanaati jedhi hanga yoomittis akkanatti itti fufnaa naafsi. Akkanatti wal caqacaqaa ati achi deemtee ani as deemee jedheen hanga ummita akkanatti of nyaachaa wal nyaachaa akkamitti akkanatti jiran dubartiin bar jiruu qabdi achi bar lama qopheeffattee ta'e hoo ayyuu dhabe sumayyaa biran deema sumayyaa dhabe ayyuu biran deema hoo isaan lamaan dhabe immoo dubartoota biraa biran deema jettee nu garuu umriin teechee nuun eegdu beektee akka abbaaf haadha manaatti haadha manaaf abbaa manaa sargii godhannee sargiidhaan wal fuunee na fuute ergasimmoo amma ka ishuma barbaacha biyya jorta warroonni dai naan jettanu karaa kamiin isa argadheen daa'ani bar giraa kan nagabboo kana bar sila inni asin jiru moo qilleensaan daa ani kanuma na dhiba bar moo qilleensaan na dachiisisu heddu ani kanuma bar akkamittan ulfaa inni sila biyyuma kanan taa'u na biraan taa'u ani bar wanna giraa nagabboo bar kan namni bar gaafa sibira taa'ee wantoota adda addaa diskas gootan si gorsan ani wanni hundaafillee haaraadha beektanii sargiidhaafillee haaraadha wanni hundaafillee haaraadha bakka hosa bira dhufu bar laayifii haaraan arge laayifii san taa'ee na barsiisuu qaba taa'ee wanna akkana jee gorsee na barsiisuu qaba halaala ta'anii bilbilaan wanni ta'u tokkollee hin jiru ani asitti waan baay'ee laalaa oola inna cheddo bira jira so intauka na guys wantoonni haaraa uumamu danda'u wantoonni haaraa ufu danda'u wantoota haaraa ganaa dhaga'uu dandeessu karaan nama irra jiru fi karaan nama saayidoon irra jiru sirrii miti jechuun sirrii miti osoo jiru akkanatti wallola guddaa uumamee osoo hin taane bakka haaluma keessa jiru akka haadha manaa fi abbaa manaa miti isan sin jechuu dofe namni gaafa social media kanarra bahu waanumatti tolee waanuma wanni hundutti guutee jiraatu seetu garuu keessa namaa mana namaa keessatti wanti jiru wantoota adda addaadha karaa namni hubatu itti tolee maal wanta viidiyoo irratti argitan hundu bakka nutti tolee maal seetu garuu mana namaa keessatti rakkoon hin dhabamu ani immoo rakkoo san furuudhaaf baay'ee yaalaan jira innis yaalaa jira garuu immoo bakka jaarsaaf jaartiin yeroo tokko wal dhabdi haa ta'u mee wanti sirraa jiraate rabbi jedhee sirraa'edha wanti sirraa'ee noo jiraate immoo rabbuma beeka rabbumatti dhiisna dubartoonni garuu cimaan sinin jedha of tasgabbeessaan sinin jedha anarraa baradhaan sinin jedha ayyuun maalirra jirti ayyuun jiru akkanaa keessa akkamii galti kan jiru sirriitti hubadhaa baradhaa narraa baradhaa namoota nama isin jaalatu malee isin kan feetan isin kan jaalatan bira akkan seenne osoo duutan jiru akkasii keessa akkan galle namni isin jaalate haa dhufu malee nama isin jaalatan dhiisaa bakka ofirraa dhiisaa ofitti hin fidina osoo duutan dhiirri isin jaalate isin bira dhufu qaba isin hin jaalatina gaafii akkanaa sin dhiyeessina adaraan isin hin jaalarraa baradha wanna narraa baraddan baay'eetu jira ani bakka jaaladheetti seenee midhameen jira argeen jira waa baay'ee argeen jira namni bar riddeetaa qaamaanii miti waan jaarsi isin dhayeef isin qaxaqqaxeef miti beektanii xiinsammuun keessanuu baay'ee midhama maaliif Sayidas bira maal gochaa jira ayyuun asitti maal ta'aa jirti ayyuun mana qullaa teechee ji'oottan baay'ee teechee eegaa jirti inni garuu jaartii isaa barbaada walii gad deddeemaa jira so ayyuun asitti maaltu itti dhaga'ama kan joosan sirriitti ilaaluu hubachuu qabdu sinin jedha namni waan xiffiyaan dhaameef miti xiinsammuun isaayyuu ni midhama jechuudha kana dubbachuufan dhufe har'a
Sammuun ammoo baay'een isin jalaa badaan jira. Baay'een isin jalaa viidiyoo hojjechaa jiru. Muudii gaarii keessan jiru. Muudiin taane keessan jira. Mee immoo Saayid immoo viidiyoo kana ilaalee immoo waan naa deebisu walumaan ilaalla. Maaliif baddee kan jedhuudhaaf guys subscribe godhaa. Viidiyoo kiyya like naa godhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin bal'inaan isin dhufaarra waanuma xiqqishu kanan isin wajjin discuss gochuun dhufe. Viidiyoo bal'isee hojjechuudhaaf immoo mee Saayid waan naan jedhu hin ilaalla. Kanumaafan baddeen isin jaa wanta baay'een narratti fe'amee jira. Bakka baay'een cinqamaan jira. Bakka karaan inni deemaa jiru waan naa galaa hin jirree fi ayyuun akka haadha manaa osoo hin ta'in hojjettu mana koo keessatti ani hojjettuun of se'a jira jechuudha. Mee warroonni immoo dubartoonni immoo na gorsuu barbaadan karaa kanaan dayi warroonaan jettan hin da'an dhugaan sin jaa har'a akkana qophaa kiyya nagatee kan deeme bor ilma koo daa'ima koo wajjiniin nagatee deema waan ta'eef ani hin da'uu fi warroonni gorsa qabdan na gorsuu barbaadan warroota natti haasa'uu barbaadan keessaan natti haasaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaaladha. YouTube immoo subscribe godhaa like godhaa share godhaa galatooma ulfaadhaa nagaan naa tura.